Yooyyaa ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuudhaa idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Kan daawwachaa jirtan gama foddaa madda walaabuu miidiyaatiin kan isinii sagantaa kana qopheesse immoo obboleessa keessan Falmataa Roorooti gama MWT yookaan immoo madda walaabuu miidiyaatiin isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma daawwachaa jirtan kanatti sagantaan tamsaasa kallattii keenyaadha kan irratti fuulleffatu obboleewwan keenya ilmaan Oromoo kanneen yaamicha Oromummaa fi obbolummaa fudhachuudhaan foddaa madda walaabuu miidiyaatii fi akkasuma obboleettii teennaa gama foddaa ifaa miidiyaatiin akkasuma immoo hiriyoota isheetiin godhameen guyyaa kaleessaa galgala jechaadha. Halkan waarii akka sa'aatii biyya keenyaatti halkan sa'aatii sadii irraayyuu dogoggoruun baadhee yaamichi godhameetiin sagantaa keessaayyuu maqaa yuutubaroota Oromoo sirreessuu irratti warroonni jalqaba irraa kaastanii hanga dhuma hirmaachaa turtan akkasumas hirmaachisaa turtan koomintii adda addaa nuuf barreessaa turtan kan baargamaa fi kan biyyoo keessa akkasuma immoo biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa kallattii adda addaatiin sagantaa sanarratti hirmaattanii lallaba Oromummaa fi obbolummaa fudhattan dhugaa dubbachuudhaaf irran deebi'ee hedduun galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa baay'ee hedduu namatti toludha. Keessaayyuu obbolawwan kiyya kan keessaan yaada adda addaa isinii dabarsee mana sanitti akka hirmaattaniif qophii sanirratti akka hirmaattaniif warroonni yaamicha fudhattanii dhuftanis ni jirtanii akkasuma immoo yaamicha obboleettii teenya ifaa miidiyaa kallattiidhaan yaamichi isii fudhattanii warroonni dhuftan hundi keessanuu ammas irran deebi'ee hedduun galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Oromoon galata walii galchuudhaan addunyaa kanarraa seenaa mataa isaa qabaa. Wanti addunyaa kanarraa adda nu godhu keessaa tokko dhugaa dubbachuudhaa fi dhugaa walii galchuudha jechaadha. Kanaaf dhugaa walii galchuun ammootu kan dhufu jajjabeessuudha akka taanuu fi akka deemnu akkamitti akka deemuu qabnus akeeka nu kaa'u waan taateef warroonni sagantaa san jalqabarraa keessaayyuu namoonni hirmaataa turtan namoota 15 akkas 20 beekuu ni danda'a. Akkasuma immoo warroota koomentii gaaggaarii barreessaa turtan hunda keessanuu ija hubannoo qabduun hangan tokko ilaalaan ture jechaadha. Kun ammoo jabaatee cimee fufuu qaba jechuun ergaa koo dabarfachuun barbaada. Keessaayyuu turtii gara bilbilaatiin obboleessa keenya abbaa keenya abbaa goolee yaadota hedduu nu kennanii bilbilaanis kallattiidhaan gara keessaatiin yaada adda addaa nu arjomaa turanii keessaayyuu hubannoo isaanirraa hubadheen yeroo hedduu aktiivistummaan isaanii gama yaada gaarii kennuudhaan he's not youtuber man nama yuutubaraatii miti namni kun jechaadha. Nama ijoollee Oromoodha. Yaada gaggaarii barreessuudhaan koomentii ijoollee Oromoo biyyina jijjiiruudhaan keessaayyuu namni adda addaa kallattii adda addaatiin tapha adda addaa keessa darbe yaada fidanii investigatuudhaan koomentiidhaan jijjiiruudhaan nama dorgomaa tokkollee hin qabne jechaadha. Kanaaf bilbila kallattiidhaan wal dubbifneef sagantaa sanarratti hirmaatanii yaada nu kennuudhaan koomentii nu kennuudhaan adda durummaadhaan namni ani galateeffadhu yoo jiraate isaanii jechaadha. Itti aansuudhaan immootu obboleeyyan kiyya dhugaa dubbachuudhaaf warroonni sagantaa sanarratti yaada kallattii adda addaatiin dhuftanii kennaa turtan kan dhiiraa kan shamarranii hundi keessanuu ammallee irra deebi'eetiin galatoomaa isiniin jechuun barbaada jechaadha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf sagantaa baay'ee miidhagaa turedha. Namoonni hedduus ganama kana jechaadha koomentii adda addaa naa kennanii turanii koomentiin isaan kennan keessaa tokko keessaayyuu taatee guyyaa eda galgala jechaadha halkan waarii ta'e keessaa tokko osoo hin hubatin obboleessi keenya giddumaan barataadha biyya jira. Sagantaa isa hirmaachisuu carraa uumuun keessan yaada addaa natti ta'ee akkamitti wanti kun uumame kan jedhus gaafii natti ta'ee haala kanaan tooftaalee akkanaa baastanii ijoollee keenya kan biyya jiran ammoo jabeessuun kallattii adda addaatiin namni mallaqa qofaanii miti yaada investigateetiin wal gargaaruun kun cimee itti fufuu qabaa ejjennoo qabaachuu qabdanii jabaadhaa kan jedhu yaadni nu darbee jira. Itaan sun ammoo giddumaanis barreeffama hedduu naa barreesse. Barreeffama inni naa barreesse ganama kanas dubbiseen ture. Barreeffamni inni naa barreesse dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Barataadha biyya keessa jira. Yeroo ammaa kanatti sa'aatiin isaafeef sa'aatii murteessaadha jechaadha. Sa'aatii muraasa. Sa'aatii sanirra gahuudhaaf ilmaan Oromoodha dirqama jechaadha. Dirqama gargaaruu ni qabna. Sa'aatii muraasa isaafee sa'aatii san gargaarreetiin akka moonii ta'u abdiin irraa qabna. Kanaaf warroonni waadaa fudhattan waadaa hin nyaatina waadaa keessan jabeessaa itti fufaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immootu koomentiileen dhufaa turan keessaa tokko
maqaa jijjiirraan kun maqaa sirreessaan kun dhuguma dubbachuudhaaf nullee akka of keessa deebinee mana keenya ilaalu nu gatee jira. Kanaaf ammootu sochiin godhame kun cimee itti fufu nutis of ilaallaa nutis of jabeessinaa kan jedhu yaadni hedduun dhufan jechaadha. Kanaaf ijoolleen Oromoodhaa yaadota akkasii nuuf kennitan ammas irra deebinee galatooma yaadni keessan nu ijaaran nu cimsa waan taateef. Nuuf kolcha bishaan fayyaa namaatiif murteessaadha bishaan dhugina. Kanaaf ijoolleen Oromoodhaa addunyaa kanarra jirtan warroonni sagantaa sanarratti hirmaatan hedduun isin galateeffadhaa hedduun isin dinqisiifadhaa keessaayyuu namoota san ammanti maqaallee waan baadhu dhugumatti dubbachuuf namoonni hedduun moobaayila namaa banee mana biraatti itti ciraa mana sanillee deemee waa barreesse itti ciraa san biraallee deemee mana biraa dhaqee waa itti barreessa haala saniin jechaadha. Namoonni ammoo jalqabarraa kaatanii haga xumuraa turtan riskiin teessan bakkuma tokko jirti jabaadhaa isiniin jedha jabaachuu qabna. Ani wantin itti gammade keessaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf yoo dhugaa dubbadhe akka nam tokkootti wantin itti gammade keessaa sagantaa galgalaa keessaa waa lama sadii dubbachuun danda'a isaan keessaa haga tokko jechaadha. Haga tokko sagantaa kaleessa galgala goone keessaa wantin na gammachiise keessaa tokko yoo jiraate wanti kun maqaa moggaafamni kun ture bara dheeraan dura ijoollee hedduu guruupilee adda hedduu keessatti warri wal beeknuun beeknaa warroonni dhiyeenya argan ammoo ji'a lama ji'a sadii itti fakkaachuu hin danda'a jechaadha. San akkasumas seenaaf dhiisaa deemna. Garuu ammoo wanti na gammachiise keessaa tokko dhugaa dubbachuuf akka falmataa roorrootti jecha akka dhuunfaa kiyyaatti deebiin osoo jiraate natti tola. Deebiin Adaamaa Yuunivarsiitii jira barataa dhiyeenya eebbifame natti fakkaata. Isaan wajjin osuma haasofnu maqaa kanaan ni jijjiirra kan jedhu irratti waliigallee maqaa jijjiirre. Gaafa san carraa darbanii turanii carraa kan darbee Saaroon turte shamarree Saaroon Tiyuub carraa darbitee torbaan moo 15tti beellamannee turre gaafa beellamanne san sagantaa addaa qopheessine gaafsanillee jechaadha. Nama 20 wayii ilaalaa ture nama 24 akkas jechaadha. Yeroo hedduu yuutubaroota Oromoo argeen jira nama 18 nama 15 nama 12 nama 20 21 akkas ilaalaa ture. Nama 24 dhufanii ilaalanii sagantaa raawwii carraa darbuu jechaadha. Namni carraan kun irra bu'ee dirqama irra jira dirqama kanallee kan murteeffate numa jechaadha wal gargaaru waan taaneef haamlee akka godhatu maqaa erga jijjiirre ammootu haala kamiin mee nama san haamlee isaa jabeessuu dandeenya. Haala kamiin haamlee isaanii cimsuu dandeenya kan jedhu gaafii sammuu keessatti ofumaa kiyyaanatti ta'e gaafa san galgala jechaadha. Gaafa carraan darbamu galgala gaafa moggaasa maqaa jechaadha. Waa uumuu qabna badhaasa silaa wal bira jiraannee waliin kenninu tooftaan ittiin wal gargaarru maal kan jedhu sammuu tiyya ofumaa gaafadheetiin sagantaa irratti dubbadhe natti fakkaate gaafa jalqaba abbaan moo'atee liibiidhaan seenee nama san gammachiisuu qaba. Viidiyoodhaan irratti hirmaannee hirmaachisuu kan danda'u qabna kan jedhu yaadan uumeen ture. Yaada san namoota hedduudhaan deeggarame Saaroon faati jirti, Deebiin faati jirti, Masarat Nagaa faati jirti, Wabiin jirti, Wuddeen jirti. Akkasuma namoonni biroos jiran jechaadha. Hayyee jennee irra waliigallee maqaan immootu akka tasaa ta'eetiin ifaa miidiyaan ni mo'ate. Ifaa miidiyaan kun erga mo'ate ammootu kan mo'ate maqaan moggaasedha jechaadha. Kanaaf gaa dirqama narra jiru narra kaa'ameen ture jalqaballee waadaa waan kanaa waliigallee irra waan taateef jechaadha. Namni maqaa kun isaa dorgomee mo'ate sagantaa tokko qopheessuufi qaba kan jedhullee ofumaa murteeffannee lafa kaa'anne waan taateef akka tasaa ta'eetiin ifaa miidiyaa kun namoonni hedduun deeggaraniitiin ifaa miidiyaa akka mo'atuuf carraa ta'e jechaadha. Gaafa san galgala itti gammannee namoonni hedduun dubbachaa turre haala gaariidhaan sa'aatii dheeraa irra turre sagantaan sun miidhagaa ture jechaadha. Yuutubaroonni Oromoo hedduun dhufanii hirmaataa turanii pilaas maayinas nama 21 22 akkas turan jechaadha. Foondeeshinii guddaadha sun jechaadha. Foondeeshinii guddaadha maaliif argaa turre yuutubaroota Oromoo hedduu ijoollee dhamma lafaa dhufaa jiran kana jechaadha. That's good. Waan gaarii ture waan baay'ee nama hawwatu ture. Kanaafi booda irratti deemnee akkan maqaan ifaan mo'ate guyyaa san koreen qindeessitu sagantaa Saaroon Tiyuub faati nu ibsan jechaadha nu dhugoomsanii ifaa miidiyaati mo'attee jirta koongiraa kan jedhu sagantaa naa qopheessanii anis itti gammadee inumaayyuu jaaketta ofirraa qabu jaaketta suufaa ofirraa hin qabu natti fakkaate yoo dagachuun baadhe viidiyoon sun ni jira.
Viidiyoon sun akka dookumantiitti ni jira. Jaaketta ofirraa qabu jechaadha. Kaawwadhee baasee tan gammachuu koo ibsataan ture. Maaliif? Dookumantarii seenaadha. Maqaan kun mo'achuun anaaf carraa guddaadha. Maqaan kun mo'achuun deebii guyyaa isa wal morkaanii turreef gammachuu guddaadha. Maaliif falmata wajjin wal morkinee maqaan kun maqaa kiyya mo'atee kunoo har'aan tanaa mucayyoo tanaa jedhee gaafa dubbatu tokko dhufa jechaadha. Miidiyaan kun yoo jabaate ifaa miidiyaa yoo jabaatte hojjette gaafa tokko dubbachuun waan oolu jechaadha. Ijoolleen har'aan tana waliin hirmaataa jiru kun jechaadha. Yoo nama akkasii taanee karoora qabaanne jechaadha wanni hin guddanneef hin jiru. Gaafa san maqaan kenna dirqama kaafame jechaadha. Kacarraa darbitessi saaroonis ana qofaa miti ka akka masarata nagaa fa'aat turte wuddee fa'aat turte wabii fa'aat turte jechee dubbachuunis waan oolu jechaadha. Yoo nu hundi kennaa yuutuubii kennarra jabaannee hojjenne gaafni wal gaafannee wal dubbifnu mudannoo wal dubbifnu mudannoo moggaafama maqaa namni nu gaafatuun dhufa jechaadha. Seenaan gaafni nu gaafatuun dhufa. Haala saniin gaafa ibsan keessatti maqaan keenya shoora tokko jechaadha. San akkasumatti dhiisaa gammachuun kiyya sadaffaan immootu erga mo'adheen boodatti erga waan sammuu yadheen boodatti gaafii kanatti tu'aa turee fi isillee ispeeshaalii masii akkan dubbisuu hin dandeenye wanti na godhaa ture keessaa tokko waadaa fudhadhe kana hin geessinee fi yeroo barbaadametti xumuruu hin dandeenye sababa adda addaatiin wantoonni adda addaa turanii ni beektanii hundinuu waan beeknudha. Sababa sansaniin jechaadha wal qabatee sagantaa isii saffisaan yeroo barbaadametti dhiyeessuuf hin dandeenye ofi gaddaan ture. Kanaaf ofittiin gaddaan ture jechaadha. Maaliif sagantaa sun jalqaba irratti qophaa'uu qaba ture. Haalonni adda addaa jidduudhaan moonii ta'uun kiyyallee hin dhufee akkasuma mootu namoonni biroo moonii ta'an dhufee sagantaan adda addaa overlaappii dhufee akkasuma wantoonni tokko tokko biyyarraa uumamuun dhufee kanaan sa'aatiin xiqqoo na duubatti harkifachuu isaatiif ofitti gaddaan ture jechaadha. Maaliif waadaan baay'ee ulfaataadha. It's not easy baay'ee ulfaata jechaadha. Sun yaada guddaa natti ta'aa ture jechaadha. Booda irratti ammoo rabbiin galanni haa ga'u dhawaatuma keessa isillee dubbiseetan sagantaa kee guyyaa akkanaa keessatti qopheessii irratti si hirmaadhee waadaa kiyya ofirraa baasaa kan jedhu yaadan dhiyeessee fi wabiin faatiin jiranii mana isaaniitti jechaadha. Masarata nagaa faatiin jirtii wuddee faatiin jiranii elgadda guyyaa 2 dura na fakkaate guyyaa 3 dura guyyaa isaa yaadachuullee baadhu sagantaa sanarratti dhiyeessee fi ture. Isinis ammoo waan isin ajaa'ibsiisu guyyaa tokkollee sagantaa kiyyamaa akka naagatii maal akkasitti komiin isin dhiyeeffataa turte hin jiru. Dhugaa dubbachuuf tasgabbooftee bifa tasgabbii qabuun guyyaa elgaddaa yeroo itti mutti guyyaa sadaffattiin ichinaasiksii sagantaa qabna waan taateef ijoollee garee sagantaa isaanii harkaa fudhachuun barbaadu kan jedhu yaadna dhiyeessite. Hayyee rakkinnaa miti guyyoota sadan kana keessatti qopheessuu qabna kan jedhu ittan hime abdiidhaanis eegaan ture. Ijoollee Oromoo hedduunis keessaan itti hime wabii fa'aanis wal hubachaa turre namoonni adda addaa sagantaa dhuunfaa kan qaban turanii sagantaa san biras darbeetumaan jechaadha guyyaa hadhaa galgala jechaadha. Halkan waarii istiidiyoo ifaa miidiyaatti wal argine. Istiidiyoo ifaa miidiyaatti yeroo wal arginu gammachuu guddaan seenee keessaayyuu mucaa xiqqaa tokko na bira ture yoo argitanii. Viidiyoo sana of duubatti yoo kan wabiin masiin deebistu taateen argitanii mucaa xiqqaa tokko na bira ture. Mucaan xiqqaan suni na tottolchee maal jedhee du'aa hin agatee istiidiyoo seenne. Istiidiyoo yeroo seennutti alhamdulillah ijoolleen Oromoo yaamicha gooneef hedduun isaanii dhufanii jiranii. Lakkoofsi isaanii 16 ture yeroo san 16, 17, 17 gidduu kanarran ture. Dhimma lakkoofsaati miti warroonni dhuftanii tasgabbiidhaan dhugaa dubbachuudhaaf sagantaa kanarratti hirmaattan hedduun isin gammadeen jira. Osoo nama 10 taate osoo nama 12 taate haamleen itti waa geggeessan. Okay. Haamleen itti waa geggeessan ni ulfaata. Garuu ammootu dhugaa dubbachuuf dhawaatuma keessa dhufe namni baay'achaa dhufee 33 irra ga'e 33, 34, 33 jidduu kana jechaadha. For the first time of jabeessuu kiyyaa fi miti gaafan moonii kiyyaa nama 85 ture 86
torba jidduu sana ture. Hedduun yaadaan ture. Sadarkaa 86 baatu 55 dhaqee yaadaan ture. Garuu sa'aatii xiqqoo halkaneeffannee waan dhufneef na fakkaata. Ammaaf anyway namoonni dhufan hedduun isaanii laayik gataa turanii, koomentii kennaa turanii, hirmaataa turanii. Hedduu na gammachiise wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf sagantaa gaarii ture galgala jechaadha. Amma bariisaa akkuma jirtan kanatti hirribaa ka'eetumaan viidiyoo kana waraabe galateeffachuu qaba kan jedhu jechaadha. Ani kophaa gaafan dubbadhillee jira. Liivii seenee fa'aa kophaa fa'aa dubbadha. Dirqama kiyya bahuudha jechaadha. Abbaan na laale haa laalu. Kanaafi nama 10 ta'u ani sagantaa murteeffadhee waan dhufee fi sagantaa sanarratti akka gaarii wal eebbisnee addaan deemna kan jedhu qaba ture. Garuu ilmaan Oromoo haa ulfaatanii kabajaan isaanii mala dhugaa isaanii galchuun isaanii mala akka gaarii irratti hirmaatanii hirmaayu lakkoofsa 33 irraa hanga 34 turanii warroota hirmaataa turan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Ispeeshaalii shamarran keenya gubbaarra turan kan akka Asantii Show jalqabarraa kaatee jechaadha. Osoo gadi hin bu'iin hanga sagantaan xumuramutti nu wajjin turte. Itti aansuudhaan Wabii Tube shamarree gameetti shamarree jabdu akkasumatti nu wajjin turte. Itti aansuudhaan Oromiyaarraa Gidumaan furachuu dandeessanii. Gidumaan jalqabarraa kaasee hanga xumuraa sagantaa irratti hirmaachuullee baatu gubbaarraa hirmaachuu baatu jalaan koomentiidhaan nu barreessaa nu bira ture. Hedduun galatoomi. Amboo furachuu dandeessanii. Neetworkiin ishee baay'ee rakkisaa ture jechaadha. Hedduu ol ba'aa gad deebi'aa turte. Akkasuu ta'e ammootu gubbaarra nu wajjin turte wanni nama ajaa'ibsiisu keessaa nuyi fakkeenya kaaseen ture. Osoo neetworkiin dhorgu gubbaa kanatti ol harkifatti. Ijoollee Oromoo kana biratti deebi'uun barbaada. Istiidiyoo kanatti deebi'uu barbaada jechee xayyaara yaabbachaa turte. Yeroo hedduu bu'aa deebi'aa turte. Hedduun dinqisiifachuun barbaada. Kunillee taateedha. Taateedha galgala taatee jechaadha. Bu'aa deebi'aa turte. Itti aansuudhaan Fiqaadee Mo'een mucayyoo takka maqaa yaadadhu. Isinis dhuftee yaada gaarii nu kennaa turte. Keessaayyuu Oroo Tube lakkoofsa 44 mucayyoo jabduu yaada gaggaarii kennuudha yeroo hedduu beekamtu akkasuma mootu mana isii keessatti proogiraama adda addaa qopheessitu keessaayyuu dibata akka rifeensa namaa guddisuu wantoota dibata rifeensa miidhagsan proogiraama akkasii qopheessiti yeroo hedduu mana isiitti argeen ture armaan dura. Isinis dhuftee yaada hedduu nu kennite waa'ee moggaafa maqaashiis nu ibsitee turte. Kanaaf gaa hedduun galatoomi jechuun hin barbaada. Hundi keessanuu walumaa galatti warroonni sagantaa sanarratti hirmaatan hedduun galatooma. Kan akka Abbaa Goollee, kan akka Sololoo, Laga Daadhii jalqabarraa jechaadha. Isin beeku amma mucayyoo tana Laga Daadhii. Ganni akkasuma immootu ispeeshaalii ijoollee hedduu ture jechaadha. Maqaa isaanii tokko tokko waamuu natti uffata. Walee fa'aa, kan akka Dastii fa'aa, kan akka Jiituu Oromiyaa dhufteetii yaada kennaa turte. Namoota hedduu turanii. Hundi keessanuu galatooma garuu nama hedduu walitti dhiyeenya qabnu ijoollee hedduutu hin argine meebii tarii